Ani haqattiin deema malee duubaan boojii dhaabadhuuti taa'e kiyaase. Eeggaddaas mataa adan fistee kuttee wanta konne taasisan jiru birraa kabajaa yoo naaf siddu jiraatte mana kiyya nagiyaan kottu waan gaarii na hajjaasi deemi. Sila waa'ee Ibraahimii fi ani waan kan waan si qabu kana badii an saganaan si fi duniyaa si dhumatte barsin. Macamee dhaabbatamu dhabdu waan dhabdina isa. Eenyu waa iddootti asuu jiru laakiin eegimma deengadda hiccitii sanna baay'isiise booda iccituma san boodaa'u jecha iddoo asooneetiif maal bee viidiyoo ammaas maaltu si boochisee giccitii naa himta sheenaa sittaatee je'ee ifumaa dubbata. Atu waan beeku qabdu. Ifiifuu sheenaatti ta'u jirtiisatti. Sirraa bareedaamte malee urjii taatu achi nageessiiftuu bira ati taatu ibsuun sanniin barbaadaa. Isin lamaanuu dhageeffadha isin lamaanuu isin naqu. Sila abdii isin naqu. Tamam. Anna naqaa urjiin naqu. Isin isa kanatti waan akkana dhabaa habo. Anna naqaa urjiin naqu. Michi yoo namatti taatu tadi bidana raboota. Boode. Deemni haasawinaa. Michi yoo salphaasa. Deem ni saa haasawini deem. Michi yoo waan ni goosanis asfaasa. Michi yoo tumtan dhiigan maas kannaa. Ni dhufa mana raana dhorkitu titi. Mana raana dhorkitu titi. Michi yoo sanis deefaas bata. Michi yoo namatti sasaabaasani hordoftoota. Abdi mee maaf itti mee waan ati booda deemtu san amma naas baasa kaa. Hin baasu. Maaliif hin baanu? Hin baasu. Naaf rabbi tokko tokko. Duuba kunoo kana jettaati irraa haftee akkamitti si beena mucaa ni fideetta. Anumaaf rabbi tokko caabbee abdii waan hin jaamu. Waa'ee abdii irraa bu'i. Waa'ee abdii tana dhiise amma kalee urjiidhaa isaan dhaqeetii walolee biraa deeme sii galaa. Waan abdii bika kana jaarsaa jaartiidha. Maalumaa isa jaarsaa jaartii iddoo isin dhaqee isin waan ni godhu jira. Sanna barbaadduu bakka isin jirtu waan hin geessineeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa Oroo TV. Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan matti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni onni irraa burqe bararee isin bira haa ga'u jenna arraan tana iftuu biratti argama iftuu salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuunee hordofaa fi hordoftoota kan bira jirtu isin jecha silaagaa waa ol beellee har'a birraa wajjin dubbadhu warree namni akkaan birraa wajjin dubbachuu deemu dirqamaa chaanaala birraa irratti wanna godhe birraa waanuma dhagahee qabu san garte waan dhageessanii fi waan dhagahee dheengadda irra naa tuqe jecha tokko viidiyoo irra naa tuqee gartan jaarsa kee fuudhee jirree beenaan jeessan wujiin akka biraan as baasan barbaade gabaabduu dubbii kophaan gaafadhu lafatti hin gaafadhu jeetiin isa isin duratti irra deebi'ee haalee gaafadhu waan na boochisee kutee agartanii birraa waan takkaasitti badhage. Anamma Ibraahim waan ilmaan hin qaba. Saa walala. Ilmaan qabdaa ta'e. Ilmaan hin qaba. Ilmaan kana facaasee haa deemuu jechuu keessan immoo. Abdi jalaa taa'e jechuu keessan immoo. Naaf hin galle dhugamoo kijiba dubbii kana addaan naa baasi. Dhageeffadhu rabbi si agarsiisu illee arguuf ta'isa ani waan takka mirkaneeffadhu malee iftuu teenya bilaashee fuudhee siin jiru. Walteellee gaafachuu dandeessa. Ibraahim nama bira jiru ijoollee teenya fuudhee naan jaan garuu. Loo tana maalaa ta'e akka belleeffamtu tana duraanuu waan rabbi je'ee numa taati beeku dhoon takka maali atiitu waan namaa seentee jirta amma duraas gorseen seedha beechuudha asii baatee illaa hanga abdii asiin fideetuti ati waan takka laal dura fageessi ilaali harki hogguu quba tokko laalte asitti as deebi'aa tana beeku qabdati ilma namaa timsa ni addaami tana beeku amma duuba ati amma lafa tachiisimee ifteenya. Ati immoo duniyaatu na aarseetta akka jettu dheegdasis duniyaatu waan hin taane irratti fiigee. Aarsite ati bas ni naarini malee. Ani haa jechuun walitti ni sana aarsu manguddoon tun duraanii siin jaa iftu nis ni tumamte haa waan fedhallee irra wal godhaa araana keessanii fedhe gaafsanii sii galaa. Ambirraa dhageessee. Oggol baatee akka jettu asii fideettee sarara bareedde. Gaafattoon aan jettee hotte hirriiba rafne ijjiti jetana hordofaa akkana gartan amma. An siin naarse haa siin naarse hogguu waan hin taane ila dhaabbadhu. Eega kana taate gawaan duraan dho'isoo atuu dhageessee jirta marraan dho'istaa miti atuu wanni gaa iddoo Abrahaamiin heerumeettuuf fuudhiinsa Abrahaam dhageessee aartee kana godhu jirtaati. Abrahaam dhugumaan fuudhee sii tana maal haqee tanaaf teelaa qabu jirtiin siin jedhan. Tamam dhugumaan fuudhees Abrahaam obboleettii sii galaa. Amma hayyee fuudhee. Ati hin dhageenye mallee. Inni haa fuudhu anoo kamiin taaree giteessan. Nagaan jiraatta harabbi afur fakkatee fi. Khalaas ni jiraadha ree. Khalaas duuma abdii. Tayyimmaa gubamtarree fuudha isaallee shanatti himtanii. Sitti ayi. Fuudhaan jiraachuu hin danda'u inni jiraachuu hin danda'u. Anis dhageetu hojiin irraa guutu malee osoo dhageessee hirtuu kamittuu kaneetta. An dhageessee bara akka dhageessee san qubaan qaba. Dhageenya laakii yoo waan duniyaan dhageessee dhageessee yoo duniyaan dhageessee dhageessee. Fuudha nagaan haa jiraatu anis nagaan hin jiraatu. Hayaa waa'ee abdii irraa bu'i. Waa'ee abdii tana dhiise amma kalee urjiidhaa isaan dhaqeetii walolee biraa deeme sii galaa. Waan abdii bika kana jaarsaa jaartiidha maalumaa isa jaarsaa jaartii iddoo isin dhaqee isin waan ni godhu jira. Sanna barbaadduu bakka isin jirtu waan hin geessineeti. Isiinis isii kalee na yaamen hordoftoota
إسي خليل درولين أنا مكوا بدني نام نسا رادتي جانا كان سي نقول لال مقالات منا نخيل سيسيني إفتونا بيتني دقي يسي بدو قطفات إسينيس منا نقول إفتونا بكان جيسي قلبون دلام سقود إيه في بك كان بكان بود تجانا الدنيا كوت جاب دوبي جيه أتي ساتشينا جيسي جت وإنه كنا كه إنتان إفتو مجان كنا كه يبدي كون أبدك أخي جامي دوبا إسي أرسل كام عبدي تي مارا مراد ولا كان نخي مارا ولا mana kana مكترسين fideetuma mana kana fideetuma eegni irratti أوف arrafame mana kana fideetuma xumura fiidiyoo irratti waan yaameef san baru qabdan wala sii wala daawwattoota guutuun keessanuu أبدي مي ما waan بدي مي waan وانا ijaamu jiru تبودا ديم توسن أما ناس بازخا hin baasu مالي في بان hin baasu naaf rabbi tokko دوبا خونو كنا جتاتي إرهافتي كم سبينا مجافن خلاص نين في waan جتا ana maaf rabbi tokko chaabee abdii waan ijaamu jiruuf سي في إرجينو بر mush ما tanaan نيان takka لال tanaa yooti isiniin أورمو وان akkanaaf جتنا ani جيسه waan afaan baastan ديز barbaaddan لال oromoon أوكتين duraanuu وان نيان نيف غبتي أكستو جرتني بر مجا دينك دوان نمر لجيني وأبدول به dhagee deebisaa deebisee fanillee ni kijiba malee iccitii sannaa mijee iccitii na himsiise مال وانا bilbilaan مدرو جاس كل جنا kaameeraa صوت kaayyateetiin irra dawwale سندرو جاس osoo كل kaameeraan kaayyatiin waa hedduu waliin jira naaf inni أكاسيمي سندرو ani immoo يتوقيا kaameeraa تكاولي kaayyateetiin دفتني أسوتني naaf qaamamu إيه naaf inni eegi duniyaa biraa deeme mana qiyaasan dhufu akkan jiru sin beeku أيه laakiin تليفون ammoo أول قودن eegin bilbila jalaa kaasii fiidiyoo irratti hojjumee dhaamsa dhaamee fi jiru hanqa onlaayinaa kanarraa duniyaan badda jirtu naaf ni dawwala waa hedduu hojjaasu jiru laakiin eegin madeen gadda hiccitii sanna baay'isiise booda iccituma san boodaa'u jecha hedduu haasofneetiif maal bee fiidiyoo ammaas maaltu si boochise eegiccitii naa himta sheenaa sittaatee je'ee ifumaa dubbatu أتوان بيهو ifiifuu sheenaati ta'u jirtiisatti يا ومن يقعدوا فتين sheenaa مي maaliif أنا taate مللي سمان كباتي دين قد تاتو سر رامنا خيجر راديم جتة كتي أفتين أنا أرسين يتي وان نتي أن سي أرسو راسين فر مان لبيتا أم بيكوما خنا خيسا yaa biraasiif تابون mataan سي جوجرا oowwisa كرم malee نيوا siif سين mataan جوز فر oowwisa malee ana kobboleessaattiin si kabaja أنا tamam مللي سمان كبجبر ana kobboleessaattiin si jaadha isa fayyadamma dhaabbu sitti hima laalammaan karta kacciti jiraadhu dubbii Ibraahim fiddiyoowwan agara darbiteemi amma Ibraahim تا amma أبراهيم لجيسة جرتاتو يوون أجر دبتن جين dhaga'uu أني baaduu وما mataa جرا وان ما لها في جارسي خيفونان يسأل ديم جرتان سينجي دوب bar جارسي khalaas يتي fuuna سودة bar dhagay inni amma akkati naa himu jirtutti an aruuza godhateetta abbaan ilmaan lama dhiisee aruuza godhatu tamam يا إفتو أتي akka جافا isin oftan رب akka isin جافا oftan ربي akkas رسي فيده يجي جافا ربي رسي فيده بيران كوني فردمو dhugaan tiimee naan jechuu ta'isa tamam bara ammaan ani guutaan waan gara har'a deddeebiin duutan goo fardaan magaalaa godhina yeroo guutuu gara duultanii ati waan namaa abdi keessaa jalaa taa'e dhaabbachuudhaaf abdi jiru jalaa jira taa'e mas bara amma akkas hin jettan kun akkan akkatti nu gorsan boon biduun kaameeraa fayyada an dhuftanii buduun kaameraa kaameraa irratti akkamitti si gorsa dhuftanii namni hogguu ati na diddeen asirratti baasan lafatti namni wal mareeteeti nama lama wajjii wal mareeteeti karaa deema namni hogguu ati karaa sajjii deemna haara siin fayinii itti akkana oromoo barbaadda fayinii san sirra hogguun jiga lafa amma viiduma tana osoo hin marin maaliin siin jira an guyyuu kasittiin dura siyaasa isaa osoo viiduu akkii sana isin ammeettan kun bayraana qabutti bara hogguu ati dhaabbachuu baatteen hogguu ati dhaabbachuun ragaadhaatiti hoottu jeesee ol baasa malee Maritin oofu jirtanii. Ibraahimii fuudhachuunis Ibraahim osoo fuudhin tasgabbiin wal marachisiistanii maaliif siif abboleettiin Ibraahim xulxullee sanuu faateen jiraanan qabina ammoo fuudheettee isinis dhiibaa siifi ana hogguu ati abdii harka ol keessaa dhiisettee qabdanii amma ati itti seeni jechuu bara. laal Ibraahimii fuudhee abduma kanaaf kan itti seenu jaarsa namaatti dirqeensiin na godhu jiraanis. jaarsa namaatti heerumuu fedhe heeruun feenaan Kan lafa jiruun heeruma malee jaarsa namaa kan dhageenye himaan qabu jaarsi duniyaa waan heerumu. mee dhageeffadhu jaarsi yoo fuudha rabbi afur fakkatee fi ati heerumi siin jee rabbiin tana bichaa naa deebisme Abbeeru siin jee. ee rabbi kas siin jee Nayi kiyyatiin heeruma akkasitti hin danda'u. Yoo nayi heerumuu hin danda'an. yoo na hiikee Eh. boo jaarsuma keessi qaba taate rabbi afur fakkatee Laa. fi siin dandeenyaan asii waliin jireef Bara dhageessa namaa ati waan haafuu namaa kana biyya keessaa dhaabbadhu doonni siin jira na iftu na dhagayi Nagasittiin nama akkatti fuudhu. Yoo ammoo iftuunis jaartitti ji'a. Waa irra nadhiisee qote san. Waa irra nadhiisee qote. siif baranna tonillee Harka kiyya kanaan hin gaggeesse. Waa harka kiyyaan gaggeesseen san. Yoo naaf hime waan san waa kanaaf hin bakkaan muraada keessan siin guutuun yoo naaf hime haala wasaalan jaarsa kiyya. Yoo ammoo waan deemi bakkaan gahi jeen san bakkaan isa ga'u hambisee karaa haddan karatti isaa hambise. Yoo waan san lafa naa kaa'e ni fuudha. Yoo waan san lafa naa kaa'e jaarsa kiyyaa miti siif jaarsa kaa kiyyaa haali nu akkatti sarrafatu waan inni ta'eetuma fuudheemi sangaati innis jiraachuu feenaan haadha ilmoo isaati siif himeetuma kaachuu waan akkanaatti jee siif haa himu akkasuma barbaannutti illee seete qabeenyuma kiyyaan gaddeemee dhalaa fuudheetiin maali jaarsa kiyyaa Oromoon taatee meeta akkasii immoo maqaa Oromoo akka xireessee boolla qottee namaa gadi hin fageessinii yoo qottee ifiif itti itti ta'a. cacee An nama hunda beeku yaa birra. eeyiwaa tana siin gadhooti. Nama hunda beeku. Duuba ati kun abriitu abdii Abrahaamii kana ta'eef hogguu abdii kanarraan waan hin tole. Bara akka kanaan siraaji baala amma Ibraahimii kana ta'e jechuudha geesse abdii yoomin dhageecha kana si'a sin naffideeni. Angaa hogguu ati akkas jettee dhageessa na Yoo fakkaata. Ibraahim fuudhaan nama deemee abdii heerumu
Tanani Niin beekame barbaada fi. kabaraatiin barbaada malee Tanani dhimma. beekame fi. Duba dhiisi gaa abdeesiin fida fida nama Waan uwwisu. takkaasitti hima fiidiyoo kiyyaratti kalee mareetiin jira daawwattoota kana mataa dhukkuboon mataa fedhee ka'ee fiidiyoo san maree fi ture daawwattoota fayyadamaa Ajaa'ibamoo. guyyaa sadii fiidiyoo maree fi eegee gadda naaf faaxee fi atis asii waan hin taane naa himtee qortee awwaan takka dubbachuutti hin jiru birra. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo nama maraachuuf deemta malee dirqumaan nama keessan ifuma maraachitanii booda abaluun maraatee abaluun tuqamee abaluun maal jettanii maqaan jirre waliin moggaase. Awwa nuti nama Namni fi wajjin maraataadha. dhaabbata malee Maraataa ta'utti ifiitis fayyisu feena malee. Kumaan nama keessan maraachiftanii huccuu keessaa baasuu barbaadan isin birraa dhagaye waan takkaasitti hima. Akka isin itti naan deemu jirtan dirqiin ala na baasuudha. Awwa nuti Dadhuu badiira. deemeeru mi jechuudha. Badiira. Laakiin namni fi hamtuu wal lama dhiibu. Anamtu si dhibutu jiruuf ta'e malee Tamam. naa fahame. Yoon dogongora qabaatellee nama na Ani cafaqee abdii Muktaarii hojjaa toltuu haadha keessa- ofii nama maraatullee ta'ee dilasma huccuu facaasee abdii mana kaaniin fide hanqaan abdii mana kana fidu eeyitanii gaafa abdii mana kana fide dumaashitee seenarra deemuu qabdan. Tamam. Akkamii isin jechaa jirtan kana laakiin akkamii isin jettan kanatti niin fidaa miti niin fida maatu nafichi isin warra Mee biraayee al- fuudhee juu kanaa ta'etu atis dirqiin abdii heerumee Ani akkam yaada keetitti ati birraatu badin na dhiibu jiraaf jetta. An badin si dhiibutti hin jiru. Oggaa dhuftee Ibraahim fuudheete baratis heerumee jechuudha. Akkamii beekan daawwattoonni yaa dubbatu tana dubbii. Ati an waan sanis duraan himuun kaane waan kan addaa fara jee addaan illee Awwanni nuti hogguu chaanaala ati akkas jetteen chaanaala balaa kana banee irratti ol beeku yuutuubii kana sababa duniyaati. Eeywa maa kanarraa dubbii Irratti baraniif. ofirra dhaabbadheetiin yuutuubii banee Osmaan chaanaala Ibraahimis na harka jiru osoon beeku chaanaala jaarsiyaatis chaanaala banee kadhumtaan mataa kayyaa ol ba'ee duniyaa san dhimmeessii dhibbamee fi dubbachuu ture. Isinis hamtuu na goote arraatis kaateetiin jaarsuma isin irraa na shakkitee qaceellootti katti hara jaarsiyaatis hamtuu. Saamee eegeeffadhu. Mee daabboo jiraatee isee ante taa dhugaallee Lafatti diimuu siin- yoo caalu dhugaallee ta'uu An lafa siin hin jenne Yaa, isi jalaa waan siin dhaabbadhu jalaa dhaabbadhu wanni kun sii bareedaa miti. Hogguu ati kana iddee wannummaan isiin dhageessee jaarsaa fuudhee dhageesseeti isiinis abdi hara kanaan dhufuuf deemtiidhaan nama keessa dhufa dhageessa. Ammas dhuga fuudhee waan irraa si dhoosuun qabu waan iftu feetuu aari malee fuudhee jira. Mee dhageeffadhu dawwaliillee gaafadhu obboleetii. Ati waan namaa keessaa dhaabbannaan waan takkalee isaas Rabbi Abrahaamis Rabbi si harkatti haa deebisu anta namoonni siin jechuudha. Kunneen jomataa an fadhaa deebu fadhaa dhiisu amma barati. Ati mee dhaabbatamuu dhabdu waan dhabdeera isaa. Eenyu? Ati. Mana jirtu kun bara hanjamaadha. Hanjamaan ta'uu godha. Billaa Ansiin- jirraa ansiineen- jaarsa kiyya hin fuudhu jaarsa kiyya hin fuudhu. Laakiin ati akkana jechuun heerumii jechuudha. Wanni ati hin jechuun jirtu Hai, haasoo ol- ijoollee ol. kana maan dhiibu. Mee yoo fuudhee siin jaan mee dhageeffadhu haasoo Amma yoo jedhu Ibraahim haasoo fuudhe an jeen yoo Ibraahim fuudhe jeen abdii jiraayee dhaabbatti. Haasoo ijoollee kana Egaa nama haasoo ijoolleeti miti haquma siimeetiin sojjaa haqaan sojji deema iftu teenya na dhageessa. Ibraahim fuudhe Anarra siifii yaadu jira malee bika kana Ibraahim keessa fuudhee dhaabbadhu siifii tahaddaa yaadu jira malee namni inni kan ittiin buune. artistii Oromooti. Yoo fuudhee isaa fuudha huntuta keessaa gartee fuudha isaa lees fuudha hattuumaa fuudha. Ol bee akka dhiiraatti of diggiseen fuudhu shaala qaba ol beeratti. Anamma bar waan ati na ajaa'ibsu jirtu jira iftu waan ati na ajaa'ibsu jirtu Dhooyisa jira fuudhaan maal sodaa jaartitti beekaa. dhege eber sodaa jaartillee haa ta'u ati ammoo duuba yoo inni fuudhe haa fuudhu jennee fuudhee jira. Tamam ati niin heerumetta sirraa biree dhimma jechee tokko Yaa Rabbii kiyya. Tan- akkamitti kanetta? Sii kennu jira. Akka isin na godhaa jirtanii bara. Amma Ibraahim fuudhee yoo jenneen. akka fe'ee siyaa godhu jettee akkamitti Yookaan kana abdii dhaabbatti yookaan ni heerumtiidha. Yaada keessanii kun. kanaa miti obboleetti. Yaada keessan. Dhageeffatu Awwal ta'e. heeruma keessaan qabu. Wala Ibraahim fuudhee jee karaa biraa ofitti hin jiru. Ibraahim kaayoo inni itti asii deeme anaatu beeka. Dalagaatiin nagaan dalagadhee galu jira. Iftuu dhiira bira deemtu dheetu hin agarre. Hin agarre dhugaa keeti. Abdii kan dhufu hin Afaanii agarre. walaa quuqee na aarsu jira malee. Saanaa Sii dhiira bira dhaabbatu si gara. abaluu jaaladhee barsa irraan qabame yoo jibbisaa An kanarratti akka siifin bakka dhiira bira sin argin takka jecha ateettu kanaatu jecha lafee nama tokko akka barbaadeeftu jecha abdii duniyaa sababa duniyaatti sirra beekan naan jetta kan eeggata akkatus dhiisirraa bareedaamte malee urjii taatu achi nageessiiftuu bira ati taatu ibsuun sanniin barbaadaa isin lamaanuu dhageeffadha isin lamaanuu isin naqu sila abdii isin naqu tamam Anna naqaa urjiin naqu. isin isa kanatti waan akkana dhaba habo Anna naqaa urjiin iftu ati bikkumaan siin jee tana maatti dhiibattaan obboleettii yeetiin yaa'ii tana isiniin diidatu gidduu fiigu jira hidhaabbatamoo dhaabbatuma. dhageessitiin hima. Obboleettii miti. Obboleettiin obboleessii kan wajjin dhalatanii jechuun san amma daannaa ba'aa jirti. Sila waa'ee hijaarratti
Ani hakattiin deemalee duubaan Sanumaafu gooti dhaabadhuuti taa'e eega tiyaase. daas mataa adarkistee kuttee wanta konnen taasisan jiru birraa kabajaa yoo naaf siddu jiraatte mana kiyya nagiyaan kootu waan gaarii na hajjaasi deemi sila waa'ee Ibraahimii fi Ani waan kan waan isin qabu kana badii saganaan isin fi duniyaa isin dhumatti barisin. Michiyyoo namatti tattumtanii biddana qaboota. Boodee deemni haasawinaa michiyyoo san baasaa deemni isaa hin haasawini deem. Michiyyoo waan ni goosanis as baasaa michiyyoo tumtan dhiiga namaas kennaa. Ni dhufa mana irraa nan dhorkitu titi. Mana irraa nan dhorkitu titi. Michiyyoo sanis deefaas baasaa. Michiyyoo namatti sasaabaasanii hordoftoota. Michiyyoo isii fi duniyaan tumanii karaa geessan iftuutu fuudhee duraan dalagaan keessan jettee maas deebitee gandattiin deebisette tanaas irraa barbaanne isaan takkana isinitti illee dheeradhe wanni kan oowwisu waan manni kun oofu jiru hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageen nu jiraadha.